Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dhaabbanni beeksisa Masarat Dhaabaa erga hundeeffamee gara waggaa lamaati. Beeksisa hojjechuu dabalatee sagantaawwan ayyaana adda addaa televezyiyoona OBN wajjin ta'uudhaan qopheessuun artistoota Oromoo waltajjii dhabaniif waltajjii mijessuudhaan koonsertiidhaan uummataan akka wal argan gochuun hojiiwwan dhaabbatichi itti milkaa'e keessaati. Dhiyeenya kanas toora raadiyoo FM Finfinneerraa kan tamsaasamu tokko sagantaa haaraa jalqabee jira. Hundeessituun dhaabbatichaa Masarat Dhaabaa gaazexeessituu barsiistuuf hojii tolee ooltummaatti kan hirmaachaa turtee fi muuxannoo qabdu Tigisti Gammeetu haasofsiise. Mee sakandii 30tti of beeksisee jedhanii akka beeksisaatti. Dhaabbanni beeksisaa Masarat Dhaabaa dookumantariiwwan adda addaa beeksisootawwan adda addaa akkasumas immoo aadaa fi seenaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan hojiiwwan hojjetan hundaa gara keenya fidaasiniin jedhee kan beeksisa. Kutaa 7 taateetti dhirsi dhufnaaniif abbaan ishii obbo Dhaabaa kennee lakkiin heerumtuu jedhanii bakka ofii jiraachaa turan Finfinneetti ol fudhatan. Akkuma Finfinnee geechanis umrii ijoollummaatiin hojjaadhaa fi barumsa wal faana ofutti seente. Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa. Qophii ijoollee hojjechuun jalqabeessaadha. Finfinnee keessatti gaafan kutaa 7 baradhu afaan Oromootiin. Kanaaf fedhiin gaazexeessummaa yeroo sanarraa kaasee na keessatti kan guddatee fi dagaagedha. Abbaan Masarat gaafa Masarat kutaa 10 geeche yaada haaraa fidanii Finfinneedhaa gara Adaabbaa deebiteetoon barumsa ishii sadarkaa 2ffaa achitti fixxee qormaata biyyoolessaas Adaabbaatti akka fudhattu barbaadan. Maaliif laata Masarat? Kutaa 11-12 achitti Adaabbaatti baradhee akkan maatiriikii afaan Oromoo fudhadhu barbaada ture abbaan koo. Kanaaf Finfinnee waan hin turreef garasitti deebi'ee maatiriikii fudhadhee afaan Oromoo yeroo sana abbaan fide firuma osoo hin baratin jechaadha. Kolleejii Roobeetittiin baradhee diploomaa koo erga fixee booda gara Finfinneetti dhufeenii barsiisummaa jalqabe. Sana booda digirii koos 6 kiiloottiin baradhee afaan Ingiliffaatiin fixee. Mana barumsa dhuunfaa baay'ee keessatti barsiisee jira. Mana barumsa gurguddaa jedhaman akka School of Tomorrow, Noal Challenge, Magic Carpet kan jedhaman manneen barnootaa gurguddaa keessatti Ingiliffa barsiisaan ture jechaadha. Ogummaa ijoollummaadhaan itti seentee fi garumaan jaalattu kana bakka hojii gaazexeessummaa yeroo duraatii itti jalqabde san faanatti deebiteetoon ammas dorgomtee milkooftettis. Gaazexeessummaan kun waan keessa jiruuf keessatti immoo faanaan yeroo sanatti fooyya'aadha. Akka feetetti hojjechaa akka feetetti ogummaa kee dagaagsa waan ta'eef faanaadhuma dhaqeetiin achitti darbeessaadha. Qophiiwwan cima jaalalaa hojjechaan ture. Oduus nan dubbisaa wallee fi weellistoota sagantaa jedhu intarvii gaaffiif deebii weellistootaa fi artistoota adda addaa wajjin waggaa 2 hojjedhee jira. Qophii bineeldota jedhu tokko irratti hojjechaatiin ture. Booda immoo dhaabbata beeksisaa mataa ofii dhaabuudhaan karaa qabsiifatte. Tibbuma kanas FM magaala Finfinnee keessa fi naannoo isheetti tamsaafamu irratti sagantaa afaan Oromoo torbanitti yeroo tokko darbu jalqabdeetti Masarat. FM Finfinnee 92.3 jedhama. Egaa FM kana immoo dhaabbata OBN Oromiyaa Broadcasting Network TU Finfinnee keessatti jalqabee jechaadha. Sana immoo nuti sa'aatii qilleensaa OBN waliin ta'uudhaan sa'aatii qilleensaa nu kennanii torbanitti yeroo tokko kamiisa sa'aatii 8 hanga 9tti waaree booda jechaadha. Hojjechaa jirra. Mata dureen qophii keenyaa Siinan jedhama. Egaa Siinaniin kun moggaasa isaa kan kenninee fi sababa adda addaatiin namoonni bakka ga'an sanaaf namoonni sababa ta'an waan jiraniif Siinan as ga'e jechuudhaaf jechaadha. Kanaaf warreen nuuf jecha wareegaman warreen nuuf jecha lubbuu isaanii dhabanii fi jireenya isaanii dhaban akkasumas warreen nuuf jecha jiraatanii ofii darban yaadachuuf jecha Siinan jennee moggaafne jechaadha warra waliin hojjennu wajjiniin. Mee walumaa gala hojii yeroo ammaa hojjechaa jirtu afaanuma isheerra. Amma waggaa 2ffaa keessa jira. Ergamni hojii kana jalqabee dhuunfaatiin dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa jedhee ergamanii. Milkooftee? Baay'ee milkaa'ee jira kan jedhu yeroo gabaabaa keessatti maaliif hin rakkanne hojicha isaanan beeka. Dhiigaa fi qalbii fi onnee kiyya keessa jira waan ta'eef akkamitti maal akka hojjetan nan beeka. Nan aaramuu maaliif Oromoon akka warra kanaatti hin hojjenne chaaleenjii jiru maaliif anis ittiin hirmaannee lallaalee kan itti seenne jecha qophiiwwan ayyaanaa hedduu hojjedhee jira. Namoota kaaniifis carraa hojii an uuma jirtu Masarat gaazexeessummaadhaa fi
hojii beeksisaa adda addaatiin alattis muuxannoo biraatii fi dandeettii biraa qabdi. NGO keessatti hojiiwwan akka kittaannaa dubartootaa dhanna qabaa jechaadha. Barnoota dubartootaa irratti NGO tokko lookaal NGO tokko seenee kana keessa hojjechaa ture. Yeroon sana hojjedha biyya alaas Hoolaandii jedhamu deemee waa'ee muuxannoo jijjiirus laalee achittis hin hafne biyya kootitti deebi'ee jechaadha. Itti aansuudhaan embaasii Ameerikaa keessa sagantaa Piiskoor jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa gara Itoophiyaa imalan afaanii fi aadaa barsiisuu irratti hojii argattee. Waggaa dheeraa dura akka jalqabneedha. Piiskooriin kun kan beekamu. Sanaan dura warri afaan Oromoo barsiisan Itoophiyaa jechuun waa'uma kaabaa qofa, waa'uma uffata Habashaa jedhamu sana qofa, waa'een Oromoo waa'een saba biraan ka'u beekta. Gaafa nan waa'ee aadaa Oromoo barsiisaa kanaan jedhan uffannaa aadaa Oromoo barsiisaa, nyaata aadaa Oromoo barsiisaa. Kanaaf gaafa eebba isaanii uffata aadaa Oromoo kanatti agarsiisee jira waan ta'eef warri Dabuuf deeman, warri Tigraay deeman, warri kaan deeman hundi isaanii yeroo lamaaf jechaadha uffata aadaa Oromoo dabalanii bitatanii callee faayaa fa'a. Kanaaf kun egaa isheen maali garanyaadha yookiin kasidhaa waa'uma wanni barsiistu jedhame saba kennaa jedhame baay'ee sana waan sana aga dhumaatitti gaafadheen ture garuu egaa deebiin namaa kennamu beektaa rakkisaadha. Mee amma immoo egaa an barame biyya keessatti dhaabileen piroomooshinii beeksisa adda addaa hojjetan kun bal'inaan afaan Amaaraatiin hojjetamu meeshaa san immoo Oromoonis illee numa bitata. Santu si kakaasee Oromoodha kana Oromootti muunaa wayyaa afaan Oromootiin jetteeti moo? Jechuun egaa waluma qabata beektaa hojiin kun yoo gaazexessituu taate beeksisa hojjechuu dandeessa yoo beeksisa hojjettee gaazexessituu ta'uu dandeessa of course garuu speeshaalaayiz yookiin immoo waan saniin sirriitti bilchaachuu qabda biyya kana keessatti baratameera namni gaazexessummaa keessa darbee beeksisa hojjechuu danda'a kanaaf waan utubu ogummaawwan kunniin jedhee yaada quuqama aan qaburraa ta'uudhaan firmaa qaxaramuurraa kanuma dhuunfaa foon hojjedha jedheen jechaadha wantan barbaade sana hojjechuu nan danda'a jedhee waan yaadeef. Karaa biraatiinis gaazexeessituu Masarat waan hojjettee argatturraa namoota hawaasa keessatti waa gochaa jiranii fi turan qarqaarsa barbaadan artiistota Oromoo dabalatee qarqaaraa jiraachuu ishii natti himte. Saamu'eel Margaa gara waltajjiitti affeeraa biyyoota 10 addunyaa keessa jiran wajjiniin dorgomeeti addunyaa keessaa tokkoffaa ba'e Saamu'eel Margaa. An olitti dhageechan Masarat qophii ayyaanaa televezyiinii OBN wajjin qopheessite irratti waltajjii oggaa geggeessitu bara darbe keessa. Namootas bashannansiisati ayyaanas kabajaati waa uumuudhaan beekamu Saamu'eel Margaatiifis buusii walitti guursistee ofiifis waan qabdurraa itti hiixatte. Oromoodhaanii Oromoo waamanii Oromoo ta'anii qaana'anii bara baraan duroomanii dhaabbanni beeksisaa Masarat dhaabaa qarshii 10,000. Aartii irratti hojjechuu fi koonsartii hojjechuun waanuma jiru ta'ee waggoota darban keessa keessumattuu dhimma Oromoo irratti yeroo ta'e hojjechuun salphaa akka hin taane beekamaadha. Saniinis gufuu baay'ee keessan darbee jette. Egaa yeroo jalqabaatiif koonsartii 60 ture kan hojjenne Burraayyuu jechaadha. Sana booda Galaanaatu na dubbise maaliif itti qaasii hojjenne mucaan kun baay'ee qaareeti. Sana booda siiqaatii wal arginee mari'annee itti adeemne jechaadha. Yeroo siiqaan dhaqeeti 6 kiilootti kan argamu galmi tokko jira. Gaafannaan hin ta'u artistii Oromoo ittiin kennisanii qabdanii galma giddugalaatti fayyadamaa jedhee raawwateef. Galma dhuunfaati moo mootummaati? Galma mootummaati. Sana booda aadaa fi turizimii Oromiyaa dhannee biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati. Mamii tokko malee tolee hojjedhaan jedhanii nu kennan jechaadha yeroo sana. Sana booda laga xaafoo deemnee hojjenne. Gaafa jala bahuuf ta'an sodaataa dhufan beekta. Ittiiqaa akkamitti maali jechuu qaban. Kanaaf maal ta'ee nuti hayyama qabnaa hojjenna. Kanaaf wanti sodaachisu hin jiru. Wanti tokko yoo ta'e itti gaafatummaan fudhadhanii mallatteesse namni itti mallatteesse. Haala gaariitiin haala baay'ee namatti tolu qeerroon bahee irreecha fakkaata ture guyyaan suni. Kana booda garuu maal nu jedhanii warri bulchaa wanni sana dhaamsa dabarfattanii jedhan na waamanii yeroo 2 yeroo 3 na deddeebisanii. Garuu namni itti gaafatamaan aadaa fi turizimii magaalaa sanaa Gaggahaan jedhama. Nama cimaadhaan maal godhan ijoolleen kun sirbanii aadaa isaanii mul'isanii kanaaf waan balleessanii qaban jedhe baay'ee nu mormaa ture. Ishuu taanee turre samoona sana. Dachee bal'oo magariisaa godina Shawaa Kaabaa
aanaa warra jaarsoo ganda xiqqoo shabal jedhamtutti dhalachuu isaaniitu himama. Dooktara kabajaa Ababash Gobanaa har'a waggaa 81 keessa jiru. Harki bal'aan meeqaatamaaf dawaa ture har'a laafee jira. Gara biraatiin egaa namoota hawaasa keessatti hojii guddaa hojjetanii darban maatii isaanii namoota ammallee immoo hawaasa keessa lubbuudhaan oduma jiran garuu hawaasa keessatti hojii guddaa hojjetan yeroo baay'ee maqaa isaaniin kaanes soqxee oggaa baastuun arga. Mee maaliif salfilta? Gaaffii gaarii dhabeettaa Tigiste maaliif seete namoonni carraan argatanii fi namoonni waan guddaa hojjetanii bakka guddaa gahuu danda'an yookiin galateeffamuu qaban yeroo tokko hin dagataman. Yeroo baay'ee nama akkasiin barbaada nan gaggaafachiisa. Jeneraal Taaddasaa Birruun maatii warra duraarra ijoollee kan biraa qabu. Oromoon egaa nama du'ee nama seenaa qabu kana dhiisiti kaanuu ilma keeti jedhee yoo dhufe sirriitti simataa dookumentariin hojjedhu sana keessatti kaasee jira. Dookumentarii sana hojjechaatiin jira. Isaanii qofa doon taane Nuhoo Gobanaas daawwadhee ture. Akkasumas Kaamiraa Abdulsalaam fi barsiisaa waggaa 20 ol afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti barsiisee garuu mana caccabduu xiqqistuu keessa jiraatu tokko dhandhee mana isaallee sirreessinee algaallee siree fi firaasha ispoonsaraan kadhadhee sireessirra mana isaa miidhagsinee fi birrii 13,000 kenninee fi. Miidiyaa qofa osoo hin ta'in hojii tola ooltummaas achumaan hojjetta jechuun wal keessa. Egaa hin beeku garuu waan qaburraa otoo hireenatti tola. Kan ammoo abbaa kootu na barsiise. Abbaan koo yoo mindaa fudhate nama rakkate arginaan achumatti fixee manatti galaa booda immoo haadha warraasii boolla labeessa uffata faafatee karmarratti kenna. Kanaaf kun immoo hunda keessatti osoo baratamu biyya kana kan balleessaa jiru ofittummaadha waan ta'eef hunduu waan qabuun wal gargaaree rakkoon jedhamuun jiraatu yaadadhu waan hin qabu. Gaariidha egaa Masarat waa baay'ee haasofnee gara dhumaatti jirra. Dubartummaadhaa fi dhaabaa ofii dhaabanii fundura ta'anii hoogganaati hojjechuu kana dubartoota kaanis immoo gama kanaan hojiirra jiranii fi dubartummaa isaaniitiin qofa gufuun isaan fundura jiru muuxannoo keetirraa wanni isaanitti himtu. Promootaloota Oromoo yookiin Promooshinii warri qaban dubartoonni ana qofa miti kan biroos jiranii dubartummaa fi miidiyaan ulfaatuu danda'a. Keessattuu nama si hubatu ani amma bultiin qaba daa'ima lamaan qaba. Abbaa warraa koo baay'ee na hubata sirriitti na beeka wal beekna jechaadha. Yoo nam beekne garuu nan turuu danda'a buluu nan danda'a nama wajjin bilbilaan haasoftaa hojii baay'ee. Kanaaf namni yoo si hubatin dubartummaa hin ulfaatu jechaadha. Wanti ana adda godhu ani duwwaarraa ka'eessa hojjechuu nan danda'a yaada jedhu waan qabuuf. Waan tokko nan hojjedha jennaan galmaan hanga gahuutti dubartii hin deebi'u. Kanaaf wanti tokko gochuudhaaf dura kaayyoo fi waan hojjennu sana yoo beekne galma gahuuf wanti nama rakkisu hin jiru. Darbuu danda'u. Waan baay'ee hojjechuu waan baay'ee qindeessuu danda'a jechaadha sammuun dubartootaa. Fuulduratti mul'anni kee guddichi waggaa 10-20 booda yaaddu maalin? Gara fuulduraatti miidiyaa kanaan wal qabatee jechaadha. Miidiyaa ofii kootii hundeeffachuun barbaada. Akkasumas immoo miidiyaalee jiran wajjin ta'uudhaan namoota dagataman namoota deeggarsa barbaadan kanan qaburraa hiruudhaan kaan immoo warra qabu kadhachuudhaan deeggaruun barbaada jechaadha. Koonsartiiwwan gurguddoo biyya keessaa fi biyya alaattis tuuriiwwan adda addaa gochuudhaan hojjechuun barbaada. Kanaaf wantoota gurguddoo akka biyyaatti akka Oromiyaatti hojjetaman guddaa pilaanii guddaa qabna jechaadha. Keessummaa Tiyyaarraa gaazexeessituu Masarat Dhaabaa ulfaadhuu jechaanin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahaan.